Biyatana biyya nagaa yaa Rabbi nuu taasisi. Biyya misoomaa yaa Rabbi nuu taasisi. Ijoollee tana isiinuu guddataa jirti. Yaa Rabbi ammallee nuu guddisi. Yaa Rabbi nuu guddisi. Beekumsaan guddisi. Qabeenyaan illee yaa Rabbi nuu guddisi. Waan isiin barbaaddu hundaa yaa Rabbi harkaan nuu deebisi. Isii haa qabattu. Isii haa qabattu. Ejersa gaaraa si godhu. Korma nyaaraa si godhu. Nyaara qabduun si bulchu. Bara nagaa si godhu. Korma nyaaraa si godhu. Gadabii si galchu. Gadaa si ulusi bari naga gadan naga warana kana kadura qabanes biya naga dugot warani shafe fardi dare agana bada carra kennu dargaggootaaf carra kennu baay'ee murteessaadha. Lammaffaan dhaggeeffachuu yoo sana ta'e dargaggeessi karaan cufu dhagaan darbatu kaayyoo isaa qabatee gara deemuun irra jiraatutti inni deema inni iyyeeffata fala argataa fala kennaa deemaa jechuudha. Yeroo dheeraa dura magaalaa kanaan ani beeku piroojeektiin kun yeroo jalqabu lammaffaa marsaa sadaffaa sanatti fakkaata. Kanaaf bu'ii bayii hedduu keessa darbanii haala kanaatiin yeroo dhufame as gaamu dhugaa dubbachuuf Oromiyaa duwwaa irratti miti guutummaa biyyaa akka isaan tajaajiluu danda'an argineerra ragaa ba'uu dandeenya jechuudha. Waa'ee keellaa yookaanis immoo buufata fayyaa ijaarame kanarratti anani adaraa jechuu barbaadu waan tokko ijaaramuun galma miti. Kan ijaarame yoo qaama barbaachisaa ta'eef tajaajila laate yoo sana ta'e maal ta'a galmaan gaheeraa jenna jechuudha. Kanaaf iyyuu akka tajaajila barbaachisaa ta'e dargaggootaaf uummataaf hundaaf laatu hundi keenya bukkee dhaabannee akka gargaarru akka deeggarru adaraa jechuun barbaada. Gama keenyaatiin anillee egaa boodanitti dabalame DSWtiin warri na dura turaniyyuu baay'ee deeggaraa turaniiru. Amma daawwataa ture guyyaa sanbata jechaadha. Addaraasha yeroo darbe diigamisan warri gandaa addaraasha biraa waajjira asumatti jiran lafa biraan qabnu jedhaniiti kan akka diigamu taasisanii amma dargaggoonni waan si ajaa'ibu amileen isaanii baay'ee tuqame sagantaa sanirraa amma dhaabbatanii jiru. Yoo xiqqaate 150 namni 150 galii galcha dhaabbata kanaaf illee jechuudha. Waajjira kutaa xiqqoo akka ta'u kan duraan nu kennan asuma keessa turte waajjirri sun moofee jennaan asirraa kaanee ofii ijaarre yeroo kana manni kun wanni daddabeef anaatsiin illee wanni martu nu turre jechaadha. Amma ogeessaan ijaarsifne yeroo san ofii ijaarre kutaaleen as jiran moofaa turan qorqorroo waan jessaa tureef ijaarre jisine boodammoo addaraashni as bira ture sun sagantaan sun waan dhaabbateef sagantaa san sababa sagantaa sun dhaabbateef ijoolleen baay'een amma miira keessa kanatti jechaadha. Hawaasa kana tajaajiluudhaaf barbaanna dargaggoonni baay'een oomishamuu qabu. Ammatti waggaa 14 tajaajilaa turre nama 24 bardanii baanneerra gibira kaffalaa jirra. Ijoolleen kun maatii irraa yoo xiqqaate nama tokko jala nama 4 nama 5tu jira. Namoota kanneen bulfataa jiran maatii isaanii hojii kiyya jedhanii hojjetaa jiru. Ganaa dhaabbata badhatu waan ta'eef deeggarsa barbaada. Isinis dhiibbaa akka nu gootan barbaanna. Hawaasni kunis bulchaan ganda keenyaa obbo Maashoon daa'imummaa irraa kaasee mana barnootaa keessaa yeroo mana barnootaa keessatti hojjennu isa gaafannee itti kutaa takka kan nu kenne nu deeggaraa waan hundaan nu bira nu cinaa dhaabbataa ture. Manaajarri ganda keenyaas turanii isaan mari'ataa nu deeggaraa turanii gaafa ijaarullee namni tokko maaf ijaaran jedha kaayoo kenna waan hin beekneef jechaadha. Nuti ammaan kireessinee maaliin goone asuma keessatti namoota tajaajilaa turreerra kana fakkaataa fuulduraaf ammoo waa baay'ee hojjechuu barbaanna. Biyya alaati keessummoota biraa fidanii sagantaa nu goonuu irratti sartifikeettii ijoollee kennaaf keessummaan kabajaa biyya alaatti dhufe yeroo itti sartifikeettii kennu hojjetaan kennallee miseensi kennallee waa'ee gumaacha dhiigaa irratti haalaan hojjechuu qaba. Inni biraa daa'imman haalaan kunuunfamuu qabu. Daa'imman daandiitti ba'anii rakkoo garagaraaf saaxilamu. Isa kanallee hawaasa keenyaaf hubannoo kennuudhaan daa'imman daandiitti akka baane gochuu keessatti hojiilee garagaraatti kan hojjennu akka ta'e kun ammoo sagantaa aftiriiti. Uummanni musliimaa waggaa waggaadhaan yaa hojii tokkoof sooma ramadaanaa qabata. Isa kana keessatti wal wajjin ta'anii gaafa sagantaa aftirii kana gaggeessinu pirootestaantii illee kaatolikii illee ortodoksii illee hunduu dhufanii amantaa ofiitiin waan jiru himu jechuudha. Waan nageenyaa wal jaalalaa wal danda'u kana
bara kana marsaa 12 geggeessineera waggoota 12 geggeessinee jira jechuudha sagantaa kana inni kun kan amma argitanii kun ammoo sagantaalee garagaraa konferensii nageenyaa dargaggoota wajjin geggeessaa hojiilee hojjennu sagantaa buna dhugaa dargaggootallee akkaataa kana baadiyyaatti illee bifa diraamaatiin qophiilee garagaraatiin hojiilee hedduu hojjennee jira. Jafaa dafaan namsisaa gara sadarkaa isaaniitti cina waan ta'eef